Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala keenya jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka nagaa koo isiniif dhaamee jira bakka jirtanitti isin bira haa qaqqabu isiniin jecha egaa ka har'a qabxii ijoo ta'e barumsa bareedduu ta'e qabadheen karaa keessan dhufee ture. Please viidiyoo kana like share gochuudhaan firii irraa baradhaa biyya keessa namoota taa'eef fira keessan haa ta'u ofiif fayyaa keessanii boruuf haa ta'u kallattii adda addaatiin barumsa bareedduu ta'ee fi akkasuma immoo meeshaa obboleettiin koo meeshaa hundi meeshaalee mana keessa itti bulanidha. Kanaan dura kanan hojjechaa jiru. Amma immoo wanta nyaatamu obboleettiin tokko maatii dhukkubuuf naageessi jettee irrattan dubbachuu barbaada. Meeshaa kanallee egaa ka suuraan asirra isinii teechisaa suuraa kana laaltu maalidha akka inni bitame kan jedhu hunda hordofaa laalaa faayidaa isaatii fi akkaataa fayyadama isaa wajjiniin tokko tokkoon isinitti hima jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyyoota biraa gisee teessanii warroota dhiigni hir'ate, warroota congaarraa qabu, warroota dhiiga tazaabba'ee maal akka fayyadaman hin beektan. Amma namni achumattuyyuu baalawwan adda addaa fa'a walitti daffisee fayyadama jechuudha. Ani ofii kiyyaafis waan argeef amma namni wanni waan aadaa ofii ammayyeessetti fayyadamaa jira biyyoonni alaatuyyuu jechuudha. Yeroo kana keessa nusi hoon kana jedhu ofii kan hojjetame osoo hin ta'in dooktorumti kan ajajan biyya keenya keessatti garuu odoo mana yaalaan ciisin odoo qoricha hin bitatin wanta ittiin of ijaaruu dandeessu. Fakkeenyaaf hir'ina dhiigaa, cungaarraa kan akka dammaanasii wantoota ijaaruu qaban obboleettiin tokko nama jalaa dhukkubaa bitiitii naageessi naan jette amaanaa ishiin natti laatte isiniifis barumsa ta'a. Akkasuma immoo warroonni kanarratti isin hojjenna warroonni nuuf geessaa warra dadhabaa mana keessaa qabda waan nyaatamus bittanii waan nyaatamu waan jedhu wanta har'a nyaatame baduu miti. Wanta yeroo dheeraa taa'u garuu wanta nyaatamu nu geessuutan bakka feedaatti isin geessuu dandeenya jechuudha. Meeshaa kana roobee geessina. Isiniin jechuun jaaladhaa garuu bakka feetanitti nu geessaa watan isinii geesse. Egaa ka amma kara meeshaatii fi wantootan ani qabe kana hunda isaatu tokko tokkodha isinitti hima. Viintoo irraa hin ka'a. Amma fakkeenyaaf viintoo hir'ina dhiigatiif dooktorri kamuyyuu gaafa isin hir'ina qabdan isinii ajaju biyya keessatti nuti warra biyyaati. Of fakkaannee hojirraa of fakkaannee bullaa dooktora biyya keessaa hordofnaa. Qorichis kan ittiin fayyadu qorichi baay'ee naashinaali akka addunyaatti. Garuu immoo dooktorri akka ofii biyya kanatti si fayyada jedhetti baasee waan si ajajutu jira. Dabalata qorichaan irratti jechuudha. Ofiifis waan an argeedha. Itti fayyanii waan an argeedha. Ajaa'ibsiifachuu dandeessan. Yookaan immoo namni keessan itti fayyee argitanii jirtu ta'a. Ani namni kiyyuma ta'e itti fayye waan an argeef. Cungaarradhaafis maaltu qoricha akka ta'e asumarraa barattan. Akkaataa fayyadama isaa wajjin nan teechis. Viidiyoo kan obsaan dhaggeeffadha. Isin fayyaddi. Ani waanuma faayidaa qabuuf waanuma ofii kiyyaa qabatamaan argadhin asirratti dabarsa. Waanuma fakkeessu tokko homtuu keessan jiru. Egaa ka namni nama laalu mana hoo qulqulleessitu isa qulqulleessurra isa taa'etu qoshaashaa arga yookaan xurii arga. Kan hojjetu sun hojii isaa hojjeta waan ta'eef gari hir'ina baay'een irratti arguu dandeessa. Ani garuu akka kootitti isuma qabatamaa ta'een isuma dhugaa irratti hundaa'een dabarsaa isuma dhugaa irratti hundaa'een haga danda'een kara keessanitti fideetoo dhufa jechuudha. Egaa ka viintoo irraa hin ka'a. Viintoo obboleettii kanaa viintoo laman bitee nama jalaa dhukkubsatu jira. Nama baay'ee dadhabee hir'ina dhiigaa qabda baqa hir'ina dhiigaa qofa osoo hin ta'in nama hubama qabda jedhaniidha jechuudha. Biteen achitti magaalatti geessuudhaaf qopheesseera jechuudha. Guyyaa boruun geessa. Viidiyoon kun tarii har'a sin bira gahaa hin beeku akkaataa konnekshinii egaa naannoon ani jirutti jechuudha. Isiniin jedha viintoo kana akkamiin fayyadamtan. Faayidaa wajjin hin asirratti hima. Viintoo qadaada ishii bantanitti nama gaggabsaa hatta namallee ajjeesuu danda'a. Baay'ee ulfaata. Oorjinaal isaa jechuudha. Akkaataa fayyadamaa wajjin qadaada ishii san takkatti sanitti burcuqqootti qicattanii yookaan waan hundan yookaan kubbaayyaatti qicattanii baay'ee kubbaayyaan illee asumarra jira. Kubbaayyaa illee biteefan. Kubbaayyaas wajjumaanan biteef kubbaayyaa sanitti mireendaa guuttatanii mireendaan isin jira waan hundaa biteen geessaa jira jechuudha. Asuma ashageetan geessa kaartoonidhaanii kaartoon isin argitu jechuudha. Maal gootu asirratti erga qiccanii laslaasaa san qicattanii hatta bishaan illee haa ta'u jechuudha.
wanni qadaada takkattiisan kubbaayyaa sanatti qixattanii baxabbaxanii baay'ee ulfaata. Gilxin godhanii dhuguun veentoo aga nama kaanuu nama normaalidha haga ajjeesuu hin gaa baay'ee ulfaata nama gaggabsa. Baay'ee ulfaata orjinaal isaa jechuudha. Agasuma immoo fayyinni isaatillee agasan qaba. Faayidaan isaatillee agasan qaba. Qadaada takkattiisan itti buufatanii baxabbaxanii dhugduu fayyaadhaaf dhiiga hir'ina dhiigatiif hin guuta. Isa naman bite obboleettii kooti jechuudha. Egaa asirratti suuraa ilaalaa isin asirratti suuraa ilaalaa annanaasaa. Itti aansuudhaan amma waa'ee congaarraa ittan darbaa congaarraa kiniiniin in ajajama. Namni kamuu kiniinii fudhata. Kiniinii fudhatee asin deebi'aa irra akkataan. Timaatimii mana ormaa keessatti waxiidhaan hojjennee waxiidhaan nyaanna. Garuu asitti fayyaadhaafillee nama fayyada. Timaatimii daakamaa jechuudha. Salsaa jennee yaamnu sana asuma irratti ilaalaa suuraasaa. Asinis bitaa mirgaanis isiniifan teechisaa laalaa. Wanni kun baxabbaxaniin illee baay'ee ulfaata. Wanni isaa laphee irratti baay'ee nama ulfaata. Qallisanii qallaa akka maleetillee miti isaa hanga tokko baxabbaxanii laslaasaadhaan ta'i. Ani garuu baay'ee laslaasaa isa gurguddaa isaa laman bite. Baay'ee fayyada waan ta'eef iyyuu jechuudha. Laslaasaa san baxabbaxanii isatti naqatanii dhuganii congaarradhaafis fayyaa qaama waa hundaatiif nama koramatti fayyan argee jechuudha. Ittiin dhugu baay'ee fayyada. Kana ani walumaa galatti meeshaa obboleettii kootii har'a kaartoonii kana keessatti ashageen sinittiin garuu xiniqqaaqedhaan wanni fayyadamuu barbaachisu. Of eeggannoodhaan wanti fayyadamuu barbaachisu viintoo fi salsaa kana. Keessattuu viintoon baay'ee nama miidha. Viintoon orjinaallee jechuudha. Callisanii akkanatti dhuguun inuma hin danda'amne viintoo nama gaggabsasii waa baay'ee namarratti fidalleedha jechuudha. Viintoo xabitti godhaniit waa wajjiniin dhugu. Tarii warra dhugees argitanii beekuu dandeessan ta'a warri hin beekne immoo asumaan beeka. Kuni lamaan of eeggannoo barbaachisa. Warri kamuyyuu hoo nama hir'ina dhiigaa qaba jedhan viintoo bitadhaa hojjetanii faayidaa isaa wajjin nama tajaajiltassan of eeggannoodhaan itti himuu qabdu jechuudha. Dooktora odoo ta'e dooktorri teechisee waan akkanaa kana sa'a kanatti waan akkanaa kana fayyadamuu qabdedhaan. Kuni isintu mataa keessaniin bitaaf waan ta'eef jechuudha. Baay'ee fayyaadhaaf murteessaa fi gaarii kan ta'e nama kan ijaaru of eeggannoodhaan itti fayyadamna mana yaalatuyyuu hin deemanii ni fayyada. Egaa kaamma meeshaalee ishii guutumaan guututti biteefidha kana nama dubbaddu noormaalizim jedhaniiti yeroo kamuu kan fayyadaman bassoo obboleettitiyyaa kunuutii akka argaa jirtanidha jechuudha. Asumatti feestaalii isaa kiiloo 5 qopheessee fi egaa baaltinnaadha hin bite. Shigii takka ruubiidhaan ashagamaa baaltinnaan kororimaadhaan hojjeta. Baay'ee mirtii kan ta'e atamtamaan ta'uu baate nan qopheessisiisa fiiyyuu jechuudha. Waan atamtamaa kan ta'e baaltinnaa deemetan baaltinnaan kan barreeffama wajjin hin ashagaa. Irraan kutamuu asin ta'u achin ta'u baaltinnaa warroonni baaltinnaa beektan ni beektu jechuudha. Kiiloo 5 qopheessee fi kubbaayyaa ittiin dhugamu qopheessee fi saamunaa qopheessee fi tan wanta fayyadaa ta'u sukkaarallee hatta jechuudha. Kaartoonii kana keessatti walitti qabee hashagee guyyaa boruu magaalaa roobeetti geessaa jechuudha obboleettii teenya tana. Asuma jala jirtu obboleettiin keenya kun magaalaa roobeetoo osoo hin ta'in magaalaa baadiyyaa takka jira roobeerra darbeetoo jechuudha. Asuma qabannee achitti binnallee jennee fuunee geessina amaanaadhaan kaartoonii akkuma argaa jirtan kana nama jalaa dhukkubaa achitti geessina kana keessa isinillee eebbisaa rabbiin kana keessan darbee nama kana akka wallaanuu fayyaa isaati irratti akka ta'uu fi gizee tokko kan waanumatti fayyadamnu kana yoo rabbiin keenya keessa namaa ooledha. Dhugaa gargaarsa waaqayyootiin namni kamuu qoricha kamuu dooktora illee rabbitti eechise. Ani waaqa gaditti dooktorattis nan amana. Dooktora illee rabbitti eechise akka itti fayyinuudhaaf jechuudha. Qoricha san keessan garuu waaqayyo kan darbeetoo nama wallaanu nama kana rabbiin akka gargaaree wallaanee namni itti dadhabe sunis immoo dadhabbiin isaa argee akka itti gammadu. Isinillee waaqa keessan kadhadhaafiin isinin jedha. Gamanumaan immoo warroonni ammallee nama keessan sapiraayizii godhuu barbaadan meeshaaleedhaan alatti jechuudha. Wantoota atamtaman ijoollee keessanii haa ta'u abbaa manaa keessanii haa ta'u amma kaasooomni faasigaa hin jiraa ramadaan hin jiraa ramadaan harmee koo uffatatti naa uffisii amma keessattuyyuu ramadaan irratti kan akka shaarbii gurguddaa kan akka bijaamaawwanii haadholeen baay'ee jaalatu wantoota akkanaa kana
haadha keenyatti nu uffisii Ramadaan irratti warri ittanis hoggaa raattan sabiraayizii armee keessan akkawoo keessan akaakayyuu keessan sooraattan bilbila keenya asumarra jira bilbila keenya asirra ka wanni viidiyoo baay'ee irra teechiseen jira na dubbisuu dandeessan akkasuma warroonni biraattis warri faasigaadhaafis maatii keenya ijoollee keenya sabiraayizii nu godhi uffataan wantoota adda addaatiin waan mi'aawullee haa ta'u jettanii sooraattan nu dubbisa bakka kamittuu isinii binnee hashagnee isinii geessine isiniin jenna bakka jirtanitti baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja viidiyoo tanarraa ka baay'ee jaalattan jedhee tan yaada itti si fayyadamtan jedhee yaada kara biraatti illee hoggaa ta'e wantoonni qabxii kun lama fayyaa namaatiif baay'ee barbaachisaa waan ta'eef iyyuu isiniin jedha bakka jirtanitti turtii gaarii